Fayyaan guddina yookiin dinagdee biyya tokkoo keessatti agarsiistuu yookiin murteessituudha. Egaa kanaaf immoo tajaajilli yookiis immoo gargaarsi karaa fayyaa kennamu immoo murteessaadha. Isa kanaaf immoo yeroo hundumaa kaka'umsa guddaadhaan onnatee kan hojii eegale kiliinika Yookooti. Kiliinikni Yookoo hakiimotaa fi ogeessota garaagaraa muuxannoo yeroo dheeraa qaban of keessatti qabatee kan hundaa'edha. Kiliinika Yookootti tajaajilli hedduun ispeeshaalistootaa fi sabispeeshaalistoota garaagaraan bakka tokkotti kennama. Isinittis ta'ee maatii keessan firoottan keessanitti tajaajila fayyaa isa kamtu gaaffii isinitti ta'ee jira laata? Waa'ee fayyaa gadameessaa fi ulfaatii, waa'ee qorannoo gadameessa waliigalaa, waa'ee qorannoo fayyaa dubartootaa, qorannoo fi gorsa ulfa duraa, tajaajila deessisuu, hordoffii ulfaa, hordoffii da'umsa boodaa, tajaajila ultiraasaawundii ulfaa fi gadameessaa, qorannoo fi yaala dhala dhabuu, qorannoo kaansarii cawwee gadameessaa fi kaansarii harmaa, akkasumas immoo dooktaroota keessan mana keessan teessanii haasofsiisuu yoo barbaaddan waa'ee fayyaa keessan kamiifuu 724 irratti bilbiluun dooktaroota ispeeshaalistootaa fi sabispeeshaalistoota garaagaraa mana keessan teessanii mariisisuu dandeessu. Akkasuma immoo beellama qabattanii ilaalamuudhaaf duwwaa 97024 irratti bilbiluudhaan yaada kamiyyuu nuun ga'uu dandeessu. Akkasumas immoo beellama qabachuu dandeessu niin jenna. Galatooma.